Gamurah teromo. Kayak Dewi hanya dagang murah. Formatnya sih bete. Nggak formatnya nampilnya. Dua kamu tekan lanjut. Formatnya nampilnya. Dua mali. Awal bituran. Awal bitu guru dan. Karena mina bitufan. Dua mali. Ayah lu mana yang nak pintar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah betul dah bertutur hanya. Ida tanya bagi rifatu tanya. Rifatu tanya sini rawa anu rifatetin. Ukub sadde. Ayah lu mana dah hanatu nabi unggalle sinja. Bagarabin bahasa. Gammachuun dhugaa isin tibaatuun barqa gammachuu mateenya atillee bagarabbi si gammachiise harka diinaa sadii bakka isin akkasitti rakkattee cafaqamtee rakkoo meeqa keessa dabartee ba'oonsiisan jechuudha itti gammanneeti nutillee ammaan tana haala gammachuu keessa irraa jee atillee bagarabbi si gammachiise tanaafuu gartee gammachuullee tafuula duratti hootu rabbi haa godhu takuttee silaa galaannee hafuudha deemna ammoo tafuula duraatiif gammachuudha wanni gartee tanaa keessa gartee gadda duraanii gartee qabannee atilleen baga gartee rabbiin gaa dhiphatu sana gartee si fayyise baga gammaddeen siin jaa tanaafuu haraan tana anilleen kaabeertaa waan takka takkaa jira yaada tokko tokko tanaafin gartee haraman hayyaa kanatti illee siyaame waliin ka yaaduma kanaawu dhageenye jeetii bar. Ani yaada biraa kalee wanni nin isiirraa hundi jeeti qishoo si wajjin hin mareef. Akkasittiin kaa haraman hayyaa kana wanni siyaame jechuudha. Iccitii takka takka gartee waan jira. Waan gartee gaafa duraanillee ta'u adii waliin galle quba qabdaa. Nuti gaa isin qabamuu kanaafis gartee yaadni keenya kan jijjiiramee jiru. Isin haa qabamtu. Baga qabamte isin silaa. Dhugaadhaan immoo namni kun qabamuun si kun gartee humna gartee isii oliitu isii mudatee qabame malee qabamte malee jechuudha. Kan gartee isin fayyinaan gartee harka diinaa kan seente hin jiru jechuudha. Arraas baruu nuti. Yaadni keenyaa fi kallattiin teenya karaa fuula duraatti ittuma deemaa jirra. Isin qabamuun kunis wanni gartee gaa duraan gaddanuu ta'e garuu harka diinaatii baatee jirti. Gammannee walumaanuu gammannee gammachuu tanaa miidhee amma gartee basilaa waa xiqqoo garree jechuudha. Gammachuu karaa fuula duraatti waan addaatu qabannee gartee deemaa jirra. Tana caalaa gammachuuf teenya inshaallah si fi gaariin teenyaa fi warri gartee duraa hojii teenyas har'ammoo gaa wanni gartee karaa mana hayyaatti gartee siyaame jechuudha. Waan takka takka gartee atis dhageessee waan gartee naaf galeencoonis eega duraan qabanne takka addan baane hirribattis hin jirru walumaan gartee bakka tana deemaa jirra jechuudha. Hatta gartee gaa manallee jijjiiranne mee isin turii gaa gartee waa irra jirru haa dhageessu jenneeti gama keenya kana bakka siwaamne jechuudha. Tani nan jo bara yanni len jo kun anu mafum galle un jabran kamana bi kabra khrayfate kanaw hinmin nafun himin bi kabra khrayfate kuma bra jgachun sabun annafun galle abdi kan yanni len jo kun duga kheti len wonni mana khrayfate naw nafun himni annu qubaun qabwai siu agar sisawe lesh nay mu daba tani jo qaban mana kan dhugaa khireessine jirra haa ta'u khireeffatee jechuudha kuni garuu wanni kun akka gartee an siimamteettiin quba qaba haayee waan gartee sirriistee bira walumaanuu gartee amma irraa dhageenya kuna. Galatooma asilachuutu yaada bareedaa kaaftanii akkumaan kaleef deeggarsa sinjee lubbuu abbaan inni amatan inni hammeenya biraa kaniin isiirraa fuudhee mana jijjiiradheef hin qabu. Lubbuu tiyyaas eegee tasii eeguu fi kaniin mana san jijjiiru. Dhaadannoo uummata san inni garte. Hidayaan utuun bira teessee wajjumaan waa ta'u walii gallee misa wajjumaan anarrallee isii san bira dhaqee isii sanii wajjin akkamiin baate baga rabbiin si baase jechuun hin barbaade malee asirra mul'achuu hin barbaade isii tana duuba aartee akkamitti odoo keessa naan ibsin waan ta'e odoo naan amansiisin akkamiin mana jijjiirtaa jettee tololteetu si bira na yaamsise malee hammeenya mana jijjiireef tokko hin qabu. Garuu as keessatti dhiibbaan dura jirtus ni jirti beekta. Dhiibbaan dura jirtu sanarratti dhiibbaa biraa nu idaatanii nu miidhinaan isiniin jaalla. Yoo wallageenya bareedaadha nuti nama afuri. Afran kanarraa qabamte rabbi immoo baasee mana isii keessatti deebite haalatti mana san isii dhaabes jijjiirree isii san bira dheenyee akkatti bakka fi dhaabbachuu jiru dhaabnu irra marii godhuu qabna malee aara akkamiin mana jijjiirtanii odoo naan himin odoo akkas hin ta'in kanatti waliin mufachuu hin qabnuun isiniin jaalla. Tanam tani anjooree ati mana akka quba qabdu san annallee naalleen garsiifne naalleen hin himne
طيب دوبا على كم يتين زي جراج كندارة أيام ما نجبرون أبون قال لهم جابران أدين كن هرادا كورتين كم نيكا جامورة تاني خيال ساني براتين كن maali sin jaabeeta yaada kiyya kaniin irraa yaaddoyee mana san jijjiire san obboleessummaan kee kun anamma yoo siimir narraa fudhattu beekta an saddaquu akkamitti si amanaa wareen akka itti na amantu obboleessummaan kee asiimu rakkoon irraa mana jijjiire san mee dalagay dhuga abbaan mana keetiitis wanni takka gartee ta mana gartee jijjiireef waan guddoodhaa jira jechuudha wanni guddoon maali wanni guddoon jaartii isaati himuun taane wanni guddoon kaayyoon tun waliin qabanneeti bakka tana ga'e jechuudha golaa fi gartee tarkaanfii meegaara hunda qaxaamurree bakka tana dhufne immoo atilleen isiin akka qabamteen nu jalaa bakka dhukkubsatte dhugaadha nama wal jaalatuutu dhugaadha hamtuu fi gartee hamtuu waliin illee hin feene jedhan dhugaadha immoo akkas taate amma immoo arraan tana inni kun eega gartee qabannee waliin deemu jirru kana bakka tanatti dhufne waliin dhufne ifiifuu gartee mushkilaa addaa tana keessa jira jechuudha. Nuti uummata kana gartee haala gartee isaan kana gartee dhainnee isaan kana dhaabbannee gartee mufaajaa irra goona jenneeti bakkaataa gartee isaan gartee itti nama shakkan irraa mana fuunee jijjiirre malee wanni gartee amma yaada jijjiiree inni kun gartee iccitii biraatu tana keessa jira. Wanna dhoysee fi jiraatee wanni mataa keessa qabatu hin jirtu jechuudha. Wanni mataa yaadatti qabne maaltu hin jirre abdii kan namni tokko wanni hojii jiraatu dhugaa walii himee qurxii walii himee hojii jiraachuudha. Antani nan barbaadon. Anjaan sa ya kadura jala sa debe isa jini ta kala debo na godu de manni. Na daga yemek tan nasibsa. Ani ko obboleessa keeti. Dhugammoo inni kun yoo iccitii gartee ta biraa kan qabaatu taate jechuudha. Na biratti iccitii gartee tana osoo tanaahu raawwatee waan biraa inni kun raawwatu jechuudha. Inni kun bar nama gartee cimaadha nama gartee karoollee baqaanuuf baasaa jiru. Nutillee jala deemaa jirra qolbisa kan. Inni kun nama kanaati. Garuu osoo amanneetu gaafa duraatii dhugaadhammoo walitti gaariinfataa turre isa kanammoo akka gartee waan hin taane kun ilaalaa turre jechuudha. Atillee waan dubbate nama dubbattee innillee garuu dubbate garuu gaa tarkaanfii keessa jechuudha. Waliin deemne bakka taa dhufne inni kun ammoo amantii nu amansiise akkaatti amanne beektaa gochuma gartee inni irra deemaa jiru kanaatu dhibbaa dhibbatti isa kana gartee namni kun nama gamnaa nama amanamaadha jennee waliin. Teenyee jiru gamtuma sanuu waadaa seennee jechuudha. Waadaa kanarratti ani kun obboleetteeti. Soddaadhammaan na bira taa'ee waa'ee gartee sila diigumsaa kan gartee amma inni fidee bikkataa irratti gartee osoo mana kaanuu hin jaarre mana kaa irratti ijaaruudhaaf inni kun tarkaanfataa jiru hin jiru jechuudha. Iccitiin takka hin jirtu tanuma gartee waliin waadaa gallee itti deemu jiru. Fuula duratti malee ta gartee amma sidhoysee inni kun waan kanaafi waan kana godhee jettee ati immoo sammuu keessa qabattee ilaalcha biraa ilaalcha dhiphoo mataa keessa qabattuuf nu jiru hin jiru. Wayyaa yaadni isaa kun dhibee jira ammee kan waan ta'an yaadnummaan isaatu naa galuuf itti dee akkumaan godhuu hunda beeku barammaan. Bara akki gootu bas simeetiin jira. Wanni takka takka gootus hin jirtu. Wanni iccitii sirraa qabatee deemaa jiru man jiru mus hin jedhe. Iccitii xiqqoo sanaan mijaartii fi irraa iccitii guddoo namni dhoofatu hin jaarti. Anaafeetii kun qaama tokko dhuga siif ijaartii jaarsa. Naafeetii qaamni tokko bara obbolee jedhanii. Wanni sirratti dalaguu deemu tan gartee amma ifaa ifa dhufa nandoora taa'ee gartee inni si dalagaa jiru. Ani kun sinimu yoo isallee bakka inni kun bara dhugaadha. Hireen waliin nu fide malee ila geessaa mee kaamee teenya. Garuu gurbaan kun nama cimaa nama gamna nama gartee inni kun hayyuudha nama gartee gamtaadhaan wajjiseennee wa'aada bikka tana waliin geenya jechuudha. Namni kun nama gartee iccitii na biratti sirratti gartee yeroo irra ooftu dalaguu miti siin jedhe. Ammoo gaa waan inni kun karoora nu dhawaa jiru mala gartee inni kun nuuf godhaa jiru quba qabda jechuudha asiis dhibbaa dhibbatti. Akkasitti deemanii uummanni kun manni kun ballaqame bakka tana akkana jedhanii waan hunda bakka isaan fudhatanne jechuudha amma lookashinaan. Hatta lookashinaan qabanii intarneetaan fidanii naannesanii mana haalli quba qabdaa ballaqamee argamee jira jechuudha. Akkasumatti keessan illee bakka maqaan dhaawame. Ani immoo wanni niin gartee mana fayyaa kana haaree akkuma gartee hatti inni tumetti mana fayyaa jijjiiree jechuudha. Jijjiiree fideetiin jechuudha arra mana fayyaa kanaati. Hawaamtu siyaamnee jechuudha mana fayyaa kana akka gartee ilaaltu agartu. Jedheetiin mana fayyaa kana keessatti sifinne jechuudha.
namni kun silaa nama iccitii kan sirratti oftee jechuudha. Akkuma gartee amma silaa ati dhukkubsattee akkanatti isin tun gartee yaada biraa inni jijjiiree akkaataa gartee ati gartee kan keessaa gartee itti gartee harki battufatti wanta kan himee jechuudha. Si shalleessee mana godha malee haadha mana isaati. Yaamee arra bikka sanatti yaamisa fayyadatti si yaamee jechuudha. Akkaataa gartee ati bikka sanatti gartu mana kanaa jechuudha. Silaa inni kun nama gartee mala dha'uu miti jechuudha. Tuni gartee iccitii hin jirtu. Namni kun nama gartee iccitii mataa keenya akka itti deemu xariiqa keenya gartee lafa nuuf kaayee waliin akka gartee diinnis gartee nungirratti mana kophaa jijjiiranneeti hatta yeroo baanus yeroo galnus waan akkanaa godhee telefoonaas yeroo akkanaa bakka dawwalleeti yeroo kana ammoo akkana godhannee waliin dhaammanne jechuudha. Tuni yookaan wanni jira karaa gartee maga mana keessatti hogguu waliin jirtan waan takka takka gartee gaafa waliin dubbatanii atis kanarraa gartee shakkii gartee irraa xiqqoo fudhattee yoo gartee mataa keessa jiraatte hin beeku garuu san garuu jaatayyaatee iddoo gartee rabbumaa beeka jedhanii soddaan sodaadha akkuma isin jettee jechuudha soddaan kun sodaadha dhugaadha ammoo bira taa'eetti irra deebiitu maan jira jechuudha wanni gartee amma iccitii sirra dalagee wanni gartee an quba qabuuf tani gartee amma ati quba hin qabne numa jirtu jechuudha wanni an quba qabu akkuma gartee waan ati quba qabdu tokkotti laaluu qabdaa jechuudha. Tagartee yaa mana keessaa waan gartee waliin jettee yoo jiraatte gamanumaanuu kun inni kun bira taa'a irraa dhaquu dandeenya jechuudha. Mee yaada haybaduu yaalaan joohan. Yaadni kiyya yeroo ifiifuu diinni nurra xiyyeeffatee intala silaanuu wajjin qabsoo itti nu jalaa qabe kanatti ati kana naan jettee ibsitummaan teetu naan galleettee garagaluun hedduu na gaddisiisa. Maaliif na gaddisiisa? Amma keessatti naafeetii walitti walafaan garagaluun nu miidha malee nu fayyadu. Ani hammeenya biraa kan mana si dhiisee dhufee obboleessa kee wajjin mari'adhu ni qaba. Lakki hin qabu hayi gizee ustee deemte san ka maaltu yaada maaltu isa jira yaani mistirri nam inni na himuun taaneetu isa jira moo maalii rakkinnisaa. Wanni useena oofu intalti irra nu jalaa qabamte tun bargeeleeteeti. Geeleetii hin beeku. Garaan si dadhabeetu si dhukkubeen ciifne biyya lameen kana. Dawaa si bitee biraa deemu jira. Kana wanta kan dubbatini ammallee xiyyeeffannaan keenya fuuldura waaniin itti deemu jiru gizee waan sanirra ga'een si agarsiisa. Ati dhaabbadhu dhalaa akka dhalaatti nama micoosan qabee akkas godhe san irra deemu qofa qabda. Sasanii nirra dhiisin jaan. Hin sodaatin. Nirra dhiisin. Eeyyise guyyaa hanga teessa kana teesse marii naaf inni wajjin guunee mana kana jijjiiru nu to'achuu jiranii bara. Inni to'achuu jiranii. Marii hanga wajjin goone kana guumaan sin jetti uummata sani malee sirraa waa awwaalladhee wanni niin haareetti wanti iyyuu hin jiru. Annaan galleen jalchitummaan teetun gartee duraan dursee ayyaannummaan kee kun iccitummaan teetun naafuu hin gallee naafuu hin gallee irraas boruus. Yaa keessa kaanii saagaati waan kana si wajjin dubbadde itti dubbadhu. Iccitummaan tun maali gaaduu waan keessi hunnaaf godhutee yaa'u. Iccitummaan irraa dhooffatee mana kophaa kireeffatee ijii duraan dursee innummaan callarraa ji'eeftuun maaltu jiraa? Tana gaammaga an keessaas naan galu beektaa? Naan galu akkam siin galle? Barka deddeebi'ee meetii isin lachuutu anuma garagaltanii amma. Kan isin deddeebi'ee haani dhagamaatumaan akka diinaatu natti raayegachuu jiru ati furmaatummaa ati natti dubbachaa jirtu maali? Moo idaaya ta'ee dhabaa sanitu waa sitti hime? Lakki natti namummaan diinaaf raa eeguu isaanuma keef yaani. Si biraanii nafee guyyaan kana? Ati moo lakki na biraa namni na dhukkubsa kana na dhukkubsa ayyaannummaan keenarraa ustee deemteef san annaafuun gallee sin jaarraas booda. Yaanni waan biraatii miti iccitii kanatti deemna hin jirjiriin eeggamu.